shan keessaa meeqa deebista of madaali? Gaaffilee macaafa qulqulluu keessaa dhiyaatan. Gaaffii tokkoffaa. Abboomonni Waaqayyo tulluu Siinaa irratti Museetti kenne meeqa? A 7, B 3, C 10, D 12. Gaaffii lammaffaa. Waaqayyo uummanni afaan isaanii walitti make maal balleessaniitu? A. Waaqayyoon arrabsuu isaanii. B. Baabiloon hojjechuu isaanii. C. Ijoollee aarsaa gochuu isaanii. D. Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuu isaanii. Sadaffaa. Eekaabood jechuun maal jechuudha? A. Dubbichi ni ulfaata. B. Ulfinni Israa'el irraa sokkeera. C. Dheekkamsi isaa ulfaataadha. D. Jaalalli Waaqayyoo ulfaataadha. Gaaffii arfaffaa. Phaawulos biyya lafaa kana jaallatee na dhiisee deemeera kan jedhe eenyuni? A. Anaaniyaas. B. Yihudaa. C. Phexros. D. Deemaas. Inni dhumaa Aggaar lafa onaa isa kam keessa jooraa turte? A. Edoom. B. Bersheebaa. C. Mooriyaa. D. Miidiyaam. Hammam akka argatte koomentii irratti katabadhu. Galatooma.